Alitiin arbanyaan nana baadiruudhaan amma talaamaan keessan qalaamaa jara baasi malee wajjin dhufee. Badiru, Badiru. Ya Rabbi gurbaan luqqaatiin kun ammoo eessaan baati jedha. Ila manni amma baantama imirii meeqa galfate naan jedha as keessaa wanti ba'u. Badiru arii silati waamaa oole eessa ooltaa? Sangaan barbaada oole ammaan sangaadha beekanii. Sangaadha kumaatiin hallatti geeddarii jedhe kottuu cidii kana sangaadhaan walitti qabu. Walbattiin buujaleen nana isa kana dhiisi kottuu isa kanaatiin walitti qabu. Buujaleen keessi hin baafamne. Baafateera naan jenne kale. Baafateera. Maal inni kun badee? Baafateera. Inni kun maali? Kaila. Kaila. Kai haadha kee gurgubbee kanaan. Buujalee baafateera jettee ijoolleen abbaa tamaan. Waalaikum assalam. Baasaan. Ayyaadha. Maal dhageettii yoom duutu jechuudha? Gadda fayyaa miti maal karaa gabaa quphanee dhagalu dhageetti salaamu alaikum jennaan waalaikum assalam jedhanii na dubbifamu jedha. Nama qabaraadha innaan nama himaanii dhanne. Hatta kana malee immoo gaadhaa taatee haadhannee jara baasii malee. Alaabaa tokko argitaniittu. Alaamaan keessan qalaamaa jara baasii malee wajjin dhufee kimiriidhaa fi kana tarannaanani laakkan argate. Goodaadhuma qaloo jara baafiidhaa kana dhaadhaa keenatti fakkaataadha. Balleesseera kan jedhaa kalaabaa rabbaati. Ilaalaa kuusi si'eeraa eenyuun haadha kuma haadha kuma almalli koo asitti bokkaan itti dhumnaan baduusaati. Alitiin arbanyaan nana baadiruudhaan amma takka tuusi magaarrabaa fidii magaarrafaa fidii kottusiin jennaan uffamamte mana maal godhaa jecha. Minaan isa bilchaataa qe'ee jiru jettee isa asii bakkeetti bokkaan itti dhufee balleessaa jiru ijaan ilaaluudhaaf achi mana keessaa udduu lafatti rijjaan. Wanta amma takka tuuti ati walitti xaxaa'e bokkaan dhufe. Takka tuuti daarii kanaan walitti xaxaa'e. Biddu haadha kee akka badiru ammaa dhokkoo kanaan mataa keessatti. Ijoollee isa beekee baafata. Mucaan miila bagga jooftee akkanatti koomeedhaan lafatu mataa deemti ijoollee.